وان جولي وقار وان رجع سنو بكيت إن شاء الله أيه جولي جالا اسكن كابا كايسه اسكن جولي جالا بكا تنا اسكايسه اسكن جولي جالا بكا كايسه اسكن جولي جالا بكا كايسه دم انت ليس كايسه سيدي جولي جالا هي بخا جولي جالا بكا كايسه جولي جالا بكا كايسه ني سنجبر ها هي بخا جولي جالا بكا كايسه اني منالي تسيغالتو سينكابو تاكاجي ايه ودار سيغيسو سينكابو لمجي تنافو جالا أكفر ما كان جتشا جلتي سنجلان جرا مالتي قاب كسم مدة ردي بيني بربان نيلمني نيجا ما إنترنت أسيني باللي زيلا شوف عليه مثلا تيجي باللي أولنا أفران تكمل سما वो कैमरा नूर रखा أي كاميرا نور مراقبة تسير لا لا ما يسوي ما في سوي رادار سمع مالي براتي مت سمع أنا بقى वो शरिया बिना वो लेनू काम कैसा रहता وين قيس يريد والله العظيم إيش شكله أشي ديب من الجلسة نوندا قام خينا فتاني وربنا رايو ألو वही वाली ألو كفانا ألو السلام عليكم وعليكم السلام شقي سيزو ميلا فونو يزو بكسر نوندا ديبني سيبر بانو أفورا نوچيتي وقا بكاتي سلايتي سنركي بكسني خاطر برن قلت نوندا جتو نوندا خاوتو دوبا ديبني بكسر نوندا سقطاني سلامني بكتم جرتا فوق إتمر جرتا إيسان واقرتي بكي من نانو سني بكتامي بر information ويا أركاني تساني موت information ويا أركاني بر نتو بكسان تريبر أتي إيسا سنت سامي سنت بودشي سنت ويا يا سلام قال لي وبرم قال لي بالراي بر منول سيني بر منا خا ديما جو خرج جولات يا نمبر تكون ودو في بر منول سيني ثم تلفوني نساك شرّا مالك نور فتاة مالك أستنا كنّي من دينه ديرو من مثلاً ندوبة ديت إنّي برات بابني ندوبة ديبني بربانس لبناني ايوه ها أنا بابراد بدور مو سين أيام ولا قراتي جولين شالا لا تو جولين برن جرتو انت لاكم حالا كم كنمتي ايستي جولينو جولين شالا لا تو ها ايوه بكاي سنجرت ها أكان سنجة تفرماته इसी तरकाम फिर रफुलच्चू बगत तिफुरते थी दुरान दमने करते खाना में इसी सिलानी कभी तुंदान ये ना तेने बिरांगेंगे तीनी गाला बच्चू दिद्दे दूबा जला देमते तुम औसो नहीं भी करते इसी सिनारकिन जला देमते बक्का जोलें जिर्तुसन मने इसी राबा तुसन मां बरिन من فريق من تاني إذا من فريق يولين إنجي تدوم من شنو قال سنت information karkanet nanu sani dai إيه ايه वो जोले सांग खाए तेजी ما نمسيسين دوبا
hayyee jarri yoo zakkoo fi firiin faana waysi dhufanii atichitti. hayyee bakka ijoolleen jirtu hafuura waa dhageessii ammaan tana dubaati. yaaboo yoo dhageessee jiraatte gaa akkuma nullee gartee raadaara nurratti barmayyattee deemu jirtu kanatti gaa yoo waa quba qabaatte nun dhoosii yaa furmaate. Ayee rabbiin Umaatiin akka saanaati. amma mana gallee jira amma duuba achi deemti moo? ati hoo teetii lubbuu teetii bakka sanii deemtee moo otoo san jirta ammaati if duuba deebinee barbaannee si'uu si dhabne nuti. Akkamis hin barbaanne saboo? Viidiyoo taa akkami amma ta'u irratti argite telegiraam irratti viidiyoo gadhiifte irratti argite mootami tabir viidiyoo biraati. Internet seenee Saboo intarneeta seenuu qaqqabne hudduudhaan nu keessaa buuste. Viidiyoo isii tumte sana sirbuun yaadee gaddi ati viidiyoo yuutuub irra gadi ni dhifti ammaa tan. Ayyeeme ammaa seenee ilaala amma mana galleemsis amma ol seenne. Ati yellaa numa jalaa deemu jirta duuda xiyya duubarraanis gaana silaa akka xiyya tattaaffii godhaatuma jirra nutiisi. tattaaffiin teenya fayyadne hoo. Yaaboo ijoollee san amaanaa sitti amaanaa yaa furmaate ijoollee san yoon ifi odeeffannoo quba qabaatte nun dho'isin yaa rabbii jiiti. Sakuriitiin si cimtu moo. Maati moo konkolaataa keessa jirta moo mana gubbarra jirta ati bakka bareef bakka qunnamtiin agartetti. Iddoo si gaafachuu beekan saboo qilleensarra jirtanii. Kalaaddiis iddoo ta'e Ayyaa. akkaataa Iddoo ta'e nimin bakka jirtu nimin amma bilbila keessaaniiti. yoomi wal harkaan teenya duba furmaate. Wal harkaan teenyoo yoom. Wal harkaan teenyoo yoomi. Ayyee inshaallah rabbi nageessitti. Rabbi si haa gargaaru si cinaa haa dhaabbatu waa gaasilaa'uu. Maashaallah iti of eeggannoon tee cimtuudha. Maarraa kuttatanaatti. Eessa hin kutin. Awoo uummanni barfa lafarraa dhabamuu qabu. Isirra jirti qaama isirra bakka sila haakima dhaquu taatu moo akka jirte harka deessumaa beekaa. Hin jarjarii waa hundaa Hundaa takka wanti hin baaraginisiiti. Hundaa wayyaameen. Amma isiin akka nama du'uuti moo silaa dandamoota ni qabdi jettee yaaddaati. Walitti hiiki. Hin jabduudha ijoollee kan akkam amma. Meeyyaa bakkuma ijoolleen jirtu yaafannaa ati isaa qorannu nu godhi inshaallah. waan ijoollee waggaarra waan irra geessu nu hubachiifte inshaallah. Ayyee. Komeentota firootota keenyaa. Nuti sakatteensa irra jirra sakatteensi akkuma itti dhufe numa kanaa sakatta'u jirti furmaateenii. Rabbiin akkuma isin gartee jettanii du'aayii gootanii gargaarsa rabbi haa ta'uu fi ijoollee calaadhaa keessa waan akka hin taatu inshaallah nagayaa fayyaadhaan abbaadhaa fi ilmaan rabbi walitti haa deebisu. Wanti takayyoon teenya guddoo nuti gartee rabbi kadhannus caala waan takka wanti gartee gadditee rifattus hin jiraatin. Lakkii yaani furmaata yoo agartees wayii gooti jechuu kiyya osoo hin ta'in yoo mentalti san miidhamtee gartee asiin fa'aa kuttu taates hanga ijoollee san gartee bakka isaan jiran baafnutti namni bira hin jiru. Namni bira hin jiru beekadhuma yoo feete mana goggogaa keessatti cuftee biraa deemti. Ijoolleen san miidhamuu sanii ammoo caalaa ni beekta furmaatiin funyaan gartee yookaan suukaa wayii dhageessu malee. Kan ammaan tanaa bar narraa cufaa gizee jettee cuftu kana dubbiin
Eh, waa Nama waa sodaachifte. Heeruma.